Baga Waaqayyo bara haaraa bara 2014 nagaan isin ga'e. Akkam jirtu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akkasumas miseensota waldaa duukaa bu'ootaa bakka garaa garaa jirtan. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya uumaan keenya baga bara 2014 bara zamana Maarqos isin hin ga'e. Gooftaan keenya fayyisaan keenya garaa dubaroo Maariyaamii keessa bulee yeroo biyya lafaa dhufee ifaan dhufe jechuudha. Ifi sun immoo nuyi fi akka bara haaraatti bara dukkanarraa gara ifa haaraatti yookaan akka aadaatti illee wanti beekamu bacaqii gannaarraa gara booqa birraatti jedhameet kan inni ayyaaneffatamu jechuudha. Gara amantii keenyaatti immoo dukkanarraa gara ifaatti dhufuu keenya kan nu agarsiisu. Gaafa ayyaanonni gurguddoon garaa garaa akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti gaafa kabajamu tokko turizimiin biyya alaati hin gala. Gaafa galan kun immoo isaan kun biyyaa fi bu'aa yookiin immoo iyyuu galii adda addaatiif kan isaan argamsiisan. Sana qofa osoo hin taane miidhaginaa fi jaalalli uummata gidduutti akka cimu taasisuu keessatti gahee guddaa qabdi jechuudha. Kunoo nuuf dhufee nagaane barreeffamee naaraane maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu baraane maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu baraane. Kiiloo 5 gamoo almii giraawundii irratti argattu. Dabalataanis wiirtuulee irratti wiirtuu mattuu, wiirtuu adaamaa, wiirtuu asallaa fi wiirtuu ammayyaa irratti ni argamu. Teessoon kee aariyaami gubbaa samiiwwanii addunyaa kan bitu si qofaadha waaqni. Halkanii fi guyyaa walirraa adda baastee samii utubaa malee jabeessitee dhaabde. Dachees ulfina keef tooraan diriirsite uumama kee mara irra hiriirsite 22 uumama harka kee tooraan tolchee si qofaat kalaqe mooticha moototaa hanga'aan si qofa baroota jijjiirta uumaa samiif lafaa. Daawwattoota keenya qophiin keenya addaa akkuma itti fufetti jira. Obboleessi keenya Mirreessaa Tuujubaa magaalota Sulultaa, Alamganaa fi Buraayyuutti imaluun yaada jiraattotaa akka taanutti qindeeffatee deebi'eera.